Every fight. Share goda wal branga da share goda hundi kesan nama digdami jatu sene nama digdami jan hundi kesanu share goda da sambo da sobni senan annolef calanko soba video tu jere anami to video tu jere akkuma mata dure irratti barreesse mootummaa naannoo Oromiyaa akka abbootii gadaa ajjeese abbootii gadaa qofa osoo hin taane Oromiyaa keessatti ajjeechan ta'e sun hundu ajaja mootummaa naannoo Oromiyaatiin ajajni kuninna kennamu namoota ajjeesuu qabdan lafarraa fixa ajjeesa lafarraa fixa jechuun duubatti hin jedhina waan ma tokko garaa illaafina jedhamaniiti kana dura planning beechara poolisiin Oromiyaa baay'ee akka ajaja isaanitti kennameeni baay'ee nama lafarraa finne egaa nama baay'ee ajjeesanii akka ajaja OPD akka ajaja mootummaa naannoo Oromiyaatitti inna seenaan aannolee maaliif soba jedhan jarri kun maaliif seenaan aannolee soba jedhanii miidiyaa irratti baanii dubbatan abbootiin gadaa ammoo abbootii gadaa tan ajjeese mootummaa naannoo Oromiyaati jedhanii maaliif warri paarlaamaa keessa hojjetu warri aangoo gurguddaa qabu kaadiroonni isaanii maaliif dubbatan sansani viidiyoon isinitti agarsiisa share godhaa ta'u wal biraan ga'a amma as keessatti dhugaa eenyutu mul'ate as keessatti tokkoffaa ummanni Oromoo dhugaa argatee jira jechaadha kanatu barbaachisa ummanni Oromoo dhugaa eenyu akka abbootii gadaa ajjeese duraan ummanni Oromoo OPD'dha jechaa ture eenyu akka abbootii gadaa ajjeese Oromiyaa keessatti eenyu akka nama fixaa ture ijoollee xixiqqishuu fuudhanii bosona keessatti afaan Oromoo dubbataa ta'u qawweedhaan rukutaa turan ajjeesaa turan guutuu Oromiyaa keessatti eenyu akka kana godhe ragaa ofirratti baanii jechaadha mootummaan naannoo Oromiyaa ragaa ofirratti baan dhugaan immoo baateerti haqni shanee yookaan wobo baateerti kana dura abbootii gadaa tan ajjeese shaneedha jedhanii nama kan ajjeesu shaneedha jedhanii mana tan gubu shaneedha jedhu maal shaneedha jedhu wanti suni sobaa shanee miti nutu ajjeese jedhanii ragaa ofirratti ba'anii jechaadha kana mee aannolee fi aannolee sobaa jedhanii miti aannolee waa'ee aannolee dura dubbanna isinitti agarsiisa viidiyoo waa'ee aannolee naabsa viidiyoon baafadha aannolee soba jedhanii dubbatanii sagalee noo dhagaamuu baate seerannatti seeranoo dhagaamuu baate Professor Muhammad Okay nama kana Professor Muhammad jedhama inni waan baay'ee dubbate ani kanuman keessaa hambise malee Professor Muhammad eegaan gartee maanta ku amma eegala xiyyaati obboleeyyan kiyya waan inni isin jechuu barbaade beektaa namni akkamatti teessanii aanuleedhaa harkamure calanqoo rakkana godhe anamma akka mataa kiyyaatti yoo nagaa battan taate bari isin himeetiin jira calanqoo wanni jedhamu gartee is a false history sobaatii kana qabadha hundi keessa asirratti isin ta'a akkasitti dhugaan adeemsa no qabadhu sinii kana history sobaatii dhiirti dhiira taate narrabbashina eegaa kiyyattiin fayyadu sagaleen ni dhagama sagalee sirriitti isinitti dhagama yoo dhagame ta'e lakkoofsa tokko kennaa jalatti sagalee irraan isinii deebi'a aga dhumaatii isinin dhageessisa sagaleen in dhagama lakkoofsa tokko jalatti naaf kennaadha share godhaatoo waan kana biraan ga'a boru siidaa calanqoo fa'aannolee jigsuuf deemu jarri kun irraan isinii deebi'a aga dhumaatitti daqiiqaa 2 hin dhagama lakkoofsa tokko barreessaa jalatti okay hin dhagama jechaadha kanaafuu dhagaadha aga dhumaatii daqiiqaa 2 Professor Muhammad eegaan gartee maanta ku amma eegala xiyyaati obboleeyyan kiyya waan inni isin jechuu barbaade beektaa namni akkamatti teessanii aanuleedhaa harkamure calanqoo rakkana godhe anamma akka mataa kiyyaatti yoo nagaa battan taate bari isin himeetiin jira
Kalam ko wanne jaamu garate is a false history. History sobati kana kabata hundi kesa asabit nisinte. Akasitti dhugaadha. No, kabatu sinne kana. History sobati. Tirti diratati. Nama pachina, mereka khidmatin fayyadama. Tirti diratati garate wanne nisini jikko ramade. Kalam aanole jatan. History sobati. Kalam kon garate lola करते दीरा भी दीर तो अलगुआ आप करते आके दीरा ते फल मिटे आप बां बड़े आमोच लोला करते नंदुवर मोदा इत्तिमोदे करो वाने ऐसिनीमु वरपादु मेरे लिए कोरोमो मिटे खाया तो सेना तेज़ नस्किदा सेना करके हाइगोन ने कैसे इसने पर रेसाइगोन तक इतनी बात होता है नहीं हाइगोन ने दुबारा इसने पर सेना लम्बी एर्तरा तो कुछ ने पर इस्तान करते आने अमा प्रोफेसर करते गदा दोबराव अब जाने सने तो बीजों ने सेट हासिल पचू प्रोफेसर गदा दोबराव सेना इन्हें बर्रे से करते सेना तुम बोली तनी तो इसे अम्मा नफ्तन्या वाला जैसे तो कब वंदी से वो कब तो पड़ेगा कि हमें ऐसे दिखते हैं पेटन में देख कर आता पेटन में क्यों पास वही सुझाव जो बात मेरे लिए और मोड़ा सेना कुल अंदर के खबरात इतने मौसम चाहिए वो बना देखे इल्म शवाल और मो कुल हाइले सिल्ला से क्या लगे वो जिन हालों के बाद जैसे गोरोज और मो कुल وان بيتنو جاكي هرسا غابة سني خانو مكة خيسني خسينام بينه أجرت أكتر من نما جل جلسوا كناتو هايوتا خيني غابة سني تيس ملك هاي لسلا زي تومبري is African master هاي لسلا زي نرتة master of Africa is a sample of Africa ما هاي لسلا زي نمني نرتة رانتنا دينا جيني فكش أورمو تي وني نما سمون إسا نرتة بيبوداتي نما سمون إسا سري iya nih juga. Oke, dhageessan gudii keessan dhageessanii miti. Ani jireenya kiyya keessatti seenaa keessattis dhaga'een beeku Oromoo qulqulluu ta'eetoo Minilik faarsu Oromoo qulqulluu ta'eetoo seenaa Oromoo akkas jal'isu. Oromoo qulqulluu ta'eetoo naafxanyaa caale Oromoo qulqulluu ta'eetoo amaara caale. Bara kanan argee jira 2021 keessa irraa miti rabbi sammuu isaanii haa jijjiiru 2022 keessatti. Kana ka seenan Oppiidiyoo kana. Irra sirii deebi'u moo siniif galee jira wanti gurbaan kun jedhe. Okay, kana. Namni Oromoo poolisii Oromiyaa ajjeesu poolisii Oromiyaa ajajeetoo ajjeesisiisu suni nama kana suuraa isaa kanallee qabadhaadha. Nama kana ajajaa poolisii naannoo Oromiyaati. Nama kana egaa waan isaan haasaan tokko tokkoon isinitti hima. Qaama okay, Oromiyaa biyya koo'an jettu qaama mootummaa keessa jiraay. Ka Oppiidiyoodhaan jechaa jira be mata dubbisi mata duree irratti. Oppiidiyoodhaan jechaa jira be. Qaama mootummaa keessa jira. Oppiidiyoo malee maaltu kana jedha? Mucaan Abiyyitti hin dubbatinaa. Abiyyi gooftaa keenya. Oppiidiyootti hin dubbatinaa jedhee too nu mormaa bahe. Egaa akkasitti ilaali Oppiidiyoo tana suuta jennee keessaa elminaa jechaadha. Amma Oppiidiyoon tuni dhiigni ilmaan Oromoo macheesse too dhugaa dubbachaa jira. In agartu yeroo gabaabaa keessatti eenyu akka Haacaaluu Hundeessaa akka ajjeese Oppiidiyoo matoolemaa jechaadha. Na amana Oppiidiyoo matoolemaa. Okay, mee gara ajjecha Oromiyaa keessatti raawwate achirratti haa deebinu. Naaf obsaadha. Nama kudhajaa bosona Basaqqee jedhamu. Angaasa Ibrahim amma nama paarlaamaa keessa hojjetu
ummataan filatamee jedhame Angaasaa Ibrahim nama paarlaamaa keessa hojjetu tan mootummaan irratti amanu. Maaliif akka wanti kuni ka'ellee isinittan hima? Maaliif laphee dhiibee Angaasanillee akka waan kana dubbateef Taayyee Danda'aatis waan kana dubbateef isinittan hima jechaadha. Tan ajjeesise namicha kana ajaja namicha kanaatiin kun hundi khataamu namichi kun immoo eenyurraa ajaja fudhatee kan jennu ni agarra jalatti ilaaladha namicha poolisii ajaju kana kun hundi khataamu jiru komishinari poolisiiti Araarsaa Mardaasaa nama fudhajaa bosona Basaqqee jedhamu geessaniiti jilbiiffachiisanii naasuu malee ajjeesan jechuudha. Nama 39 guutuma qabdansanu akka jirtu cicci gootanii oduun turarraan tana kaatee mootummaatu abbootii gadaa karrayyuudhaa ajjeesee kayyattu tun nutti kaatu turtee hambisuu keessanii sirrii miti jedhanii ijoollee poolisaa komatan jechuudha. Hoggansa waan hojjetuun beekne. Argitanii amma nama irraa hafetu jira abbootii gadaa kanarraa osoo hunda isaaniitu bakka tokkotti fixxanii iccitiin kun hin baatu uummanni nun komatu jedhanii komii warra ajjeesisan irratti komii kaasanii jechaadha. Argitanii osoo ajjeestanii garaa jabinni maalidha? An jedhamee pilaaniin tamba'e lafarraa xaraga haxaa lafarra abbootii gadaa kanarratti miti duruma Oromiyaa keessatti warri sabboonummaa qabu haxaa'uu qabna jedhanii pilaanii baafataniiti duruma gaafuma aangootti dhufan san jechuu kiyya na hubattan ta'e akkasitti akka ajajni akka pilaaniin baheetti Oromiyaa keessatti ajjechan hin raawwanneeyyu lafarraa xaragaa jechuun duubatti hin deebi'ina abbaa feete haa taatu tan isinitti mul'ate tuni mootummaa keenya fuuldura dhaabbatti nama nagaatis ta'uu danda'a namni tokko Hokan odaa asirratti hidhachuu danda'a. Ani hoonan ajjeese ittiin gaafatamu jechaadha. Maaliif ajjeeste hoonaan jedhe mootummaan illee ajaja keessanii nan ajjeese nama mootummaa keenya fuuldura dhaabbatudha. Akkasan jedha jechaadha. Egaa akka mucaan sun dubbatutti illee akkasuma dubbiin. Adootti filaalaa saba isaan qabdu tuqqoftii nu gaadha. Hoggansa mataarra jiru itti gaafatamaa taasisuuf. Reefka sana wajjin ammaas guyyaa 4 bulchan jechuudha. Hanga reefki xiraaree ajaa'ee tortorutti guyyaa 4 poolisni waraanni dirqamatti kenname raawwate. Okay, poolisiin dirqamatti kenname raawwatee jedhan. Jedhe kana nama paarlaamaa keessa hojjetutu jedha. Ajajamtee Angaasaa bulchiisaa jaaniin. Afaan Oromoo koona. Sirna paarlaamaa Kaadireedha kun immoo kaadiree oppiidiyooti ilaala. Kaadiree oppiidiyoota ragaa bahee jechaadha. Afaan Oromoo koona. Sirna paarlaamaa keessa namni taa'e bakka bu'aa hawaasaa bakka bu'aa uummataa abbaa gadootii karrayyuuti irratti nama 25 poolisii naannoo Oromiyaatti irra 5 erga jedhe Al-Qaayidaan kana caalu eessaan Al-Shabaab kana caalu eessaan lakkii kijibaa soba akkanaan jenne bakka bu'aa hawaasatitu baheetoo dubbatu bakka bu'aa hawaasaa paarlaamaa taa'ee uummata sanii falma nama maraatadha namni kun nama maraatadha feesbuukirra oolaa nu wajjin oolaa akka hin jenne dur nuumi maraatadha jenneetti sabeenya dur nama horfoffeedha jenneetti sabeenya nama sammuu hin qabne jenneetti sabeenya nama dibabaadha jenneetti sabeenya hawaasni Oromoo immoo nama fayyaadha biltsiginnaan naannoo Oromiyaa immoo Oromoo bakka bu'aa jedhee erga paarlaamaa galche namtichi kun nama dibamaadha jechuun hin dandeenyu. Namtichi kun nama dibamaadha jechuun dandeenyu. Nama dibamaadha yoo jenne hawaasa isa filate hunduuyyuu dibamaadha jennaan dhaabni biltsiginnaatis dibamaadha jennaan kanaaf poolisii naannoo Oromiyaatitu rashansiisee mootummaa naannoo Oromiyaatitu yakka kana hojjete erga jedhanii mootummaan naannoo Oromiyaa uummata Oromoo bakka bu'a jennee tokkumaayyuu konkumaayyuu isa yaaduu hin dandeenyu. Yaaduu hin dandeenyu. Hookan Angaasatu sirriidha. Hookan naannoo Oromiyaatu sirrii.
addaan qulqullaa'e beekuu qabna akkana hawaasa tokkootu irratti. Taamiraat Nagaraa maal jedhe jechi Taamiraat Nagaraa ibsiti. Naannoon Oromiyaa Alqaayidaa ta'ee jira. Al-Shabaab ta'ee jira. Kana kan bulchu immoo Shimallisii jedhee yakkaa kana dubbatee seera ala kana dubbatee jenneeti Taamiraat Nagaraa irratti dulu seerri jiru biyya san keessatti. Namni mirga dubbachuu akka fe'etti hawaasa diigee mootummaa tuffatee jecha kanaan namarratti murtii dabarsuun maal jechuudha? Seerri isa gaafatu hin jiruumi. Laayik sheeraa guutii ምንድን ነው እናንተ ዝም ብላችሁ አፍታችሁ እንዳታዩ። ይሄ በጣም ኢምፖርታንት ንግግር ነው ለኦሮሚያ ክልል። አሁን እኮ እኔ ይህንን ንግግር የተናገረው አንጋሳ ብቻ አይደለም ነው ዶክተር አብይም የብልጽግና ፓርቲ የኦሮሚያ ክልል ተወክሎ ነው የፓርላማ አባል ነው። የአብይ አህመድም ንግግር ነው ኦሮሚያ ክልል በጠራራ ፀሐይ ህዝብ የሚረሽን አመራር ነው ክልሉን እየመራ ያለው እያልኩ ነው። ክልሉን እየመራ ያለው ኦኬ kunniin warra kaadireewwan kana gurbaa kana beektu kunniin kaadireedha angaasani nama aangoo guddaa qabu paarlaamaa keessa warra hojjetu jechaadha. Egaa miidiyaan isaaniitillee ragaa bahee jira. Miidiyaan isaaniitillee ragaa bahee jira. Asumarratti haa dhaabnu too kana asumarratti haa dhaabnu too mee naamusa waraana Itoophiyaa tan isinitti agarsiisa. Naamusa waan godhu jechuma isaan fayyadamanirra waraanni Itoophiyaa ashabbaariidhaani tani hogganamu warra maafiyaadha hoo jennu calma jenneeti miti. Jecha isaaniitirraa dhaggeeffadhaadha nama maal gochaa akka jiran ilaalame asitti. Arraba inni arrabse dhageessanii irran isinii deebi. Arrabuma inni jedhe ilaala. Nama waan gochaa jira. Inna akkas ilaala. Warri isaan qabaniitu akkana godhan kuni dura waraanuma isaanii keessa turan. Haati ta'e akkas haa taatu afaan baalageessanii. Kuni waraana Itoophiyaa jedhamu sanii jechaadha. Waraana Itoophiyaa jedhamu sanii. Isa nama ajjeese hattu ajjeese. Tole gara yaada kiyyaatittan deebi'a. Yoo yaada qabaattan illee seentanii too xiqqoo sa'aatiin qaba waan ta'eef har'a yeroo dhanan seenee yaada hoo qabaattan koottaa seenaa. Lakkoofsa tokko ergadhaa meseenjerii kiyya irratti lakkoofsa tokko ergadhaa too sanbooda isinan seesisaa yaada gabaabaa daqiiqaa tokko isiniifan kennaa. Innaa lakkoofsa tokko meseenjerii azalatti osoo hin taane meseenjerii kiyya irratti lakkoofsa tokko ergitani isinan seesisaa. yaada kennachuu dandeessu seentanii too azalatti miti meseenjerii Oromoo dhaggeeffadhaa. Oromoon hin dhagaa malee hin hubatu meseenjerii irratti namni du'e yoo jenne yeroo tokko baay'ee waan nama aarsita warri sooshaal miidiyaa irra jiru. Namni rukutame yoo jenne laayikii gootu dhaxxanii too namni du'e yoo jenne laayikii gootu dhaxxanii too waanuma fayyadamnu gargar baasnee too hin beeknu. Laayikii goonani namni du'a saasan jaaladhe jechuudha. Dua saasan jaaladhe yoo gammadu wanni tokko dinqisiifattu laayikii goota. Namni du'e yoo jedhan laayikii waan isinitti gootaniif I don't know. Ammasi maal jechuu barbaadetani meseenjerii irratti lakkoofsa tokko ergadha. Meseenjerii kiyya irratti lakkoofsuma tokko naa ergaanatu sisseessisa. Sagalee dhanaan sisseessisa. Azalatti namni tokko asiin dhufee jira. Akkasitti sisseessisu.
messengerii irratti qofan isin seensisa akkasitti lakkoofsa tokko naa ergaa innaa akkasi amma abbootii gadaa kana ajjeesani mootummaan naannoo Oromiyaa ajjeese akkanumatti yoo teenyetu informationii hin qabu akkanumatti taa'ee toonan yaadu yaada kiyya akkanumatti taa'ee toonan yaadu ajjeechan Oromiyaa keessatti ta'u 4 kiiloo warri jiru hin beekanii jedhee to hin amanu biyya san tan bulchu namicha Abiyyi jedhamanii fi isa jala deemtota isaantu bulcha abbootiin gadaasi ajajuma 4 kiiloo keessaa baheen ajajuma 4 kiiloo keessaa baheen ajjeefamanii jechaadha ummanni Oromoo ammoo maal gochuu qabna mirga keetiif falmachuu qabda jechaadha mirga keetiif falmachuu qabda jechaadha teesseetuma boo dadhabbinni ummata Oromoo bira jira keessattuu biyya alaa kana yoo oboon injifannoo xiqqoo takka argate footoo sheer gootanii poosti gootanii too jettanii harka tumtu jechaadha no akka warra Tigraay sanitti boo'uu qabdu boo'ichi sin boo'ichanii boo'icha xiiqi boo'icha eebuu bilisummaa ta'uu qaba boo'ichi sin boo'ichan isin yeroo hunda yoo amantiidhaan kaanii isin arrabsan qofa social media kana guuttu isin yoo gandummaadhaan isin arrabsan qofa social media kana guuttu isaani kana nutuffataniiti abbootii gadaa nyaatan nu fuulduratti ijoollee xixiqqishuu nyaatan nu fuulduratti waan oppiidiyoon irraa wanne jiraame wayyaaneen kana irraa wanne yeroo wayyaanee sani waan oppiidiyoo wayyaaneen addabaabaayii gubbaarratti daa'ima xiqqoo qabdee too rashanteerti haadhaaf abbaa fuulduratti dubartii Oromoo haadhaaf intala wal biratti gudeeddeerti yeroo wayyaanee daa'ima waggaa 8 horii tiksitu daa'ima waggaa 8 ajajaa waraanaa yeroo wayyaanee san gudeedee jira viidiyoon harkaa qaba viidiyoon sun na bira jira godhamee jira kun dadhabbinni nu bira waan jiruufi Oromoo bira waan jiruuf isin tan beektan gandummaadhaan wal arrabsuu amantiidhaan amma yeroo darbe namichi tokko waa'ee amantii maalii jedhee namichi maraata nama tokko wallagga arrabsitanii amantii kiristaanaa arrabsitanii waan isin goone waan isin hin jenne hin jiru jechaadha ammoo mirga sanii aanatu falmate yani amantii kiristaanaan qaba namicha aanatu citiisaa gadi guurettoo aanatu falmate iyyuu warra amantaa musliimaa qabdaniiyyuu miti ijoollee Oromoo aanatu falmate iyyuu duraan dursee san dura sanatu waan akkasii kun dhufee ture aanatu falmate maaliif qabeenya uummata kiyyaati jedhee waan amanuuf jechaadha woboon deeggarru kana booda qabsoon yaa badduu maalidha maali ilaalaal ofii jettanii falmattu malee abbaa gadaatiif jettanii yookaan jaalmarroodhaaf yookaan jawaariif jettaniiti miti ofii jettanii falmattu yoo ati falmattee of kabachiiste mirgi kee yoo kabajame wanti hundi keetu hin kabajamaa jechaadha mirgi kee yoo hin kabajamin amantiin kee hin kabajamu eenyummaan kee hin kabajamu maatiin kee hin kabajamu bakka deemtutti si ajjeesu si fannisu kanaaf amantiin kee arrafamee jechaadha warri bilbilaa jirtan biliisin bilbilanaa yoo seenuu barbaadan anatu sisseessisaa jechaadha lakkoofsuma tokko asirratti erguudha kanaafu nutuffataniit amantii keenya arrabsan maaliif ilaalcha keenya ka ani waggaa 2 dura gaafa ijoolleen teenya shamarran Oromoo qullaa fuutee viidiyoo waraabdee social media irratti post gootu gaafa san amantii keessan arrabsiistan gaafa san tuffatamtanii jechaadha isaa isin kadhannee dadhabnee jechaadha warri kana gochaa ture immoo warruma amantii musliimaa qabu ijoollee Oromoo qulqulluu ijoolleen tan post gootu ijoollee waraabdee ta'u qullaa ijoolluma amantii musliimaa qabdu tani viidiyoon sun waraabbamellee shamarranuma ijoollee amantii musliimaa qabdu jechaadha kadhannee keessanii sittimne kunillee walajjeestanii jirtu sababa kanaan inna gaafa sani Oromoon tuffatamee jechaadha gaafa san amantii keenya tuffachiisne jechaadha ammallee yoo ta'e warri kana gootan nu tuffachiistu jechaadha
Opinion tuni Oromoon tuni kana wol akka salphaatti ilaaluu dandeenya nuyi. Akka salphaatti ilaalle to bira darbuu dandeenya. Garuu har'a deemee akkasitti amantiin keenyas salphatame nu salphisanii nama keenyas biyya keessatti akka barbaadanitti ajjeesu. Mee aadaa Oromoo kamtu kana eeyyama? Mee amantii Oromoo kamtu kana eeyyama? Hankana raawwannuufi nuyi waan sammuun keenya xinnaa ta'eef wanti biraa homtuu hin jiru jechaadha. Ammas kana duras dubbachaa tan ture osoo dubbii sun hin ka'iniin dura dubbachaa tan ture. Ani Oromoo tana sirriitti nu badhe ilaalchishi ammas gandummaa keessa ba'a. Sammuu gandummaadhaan itti yaaddasa fuudhatoo lafa godha. Haaraa of keessa godha amma 2022 dhufaa jira. Amantiidhaan qofallee hin deemina. Amantii kee jaaladhu kabaji. Garuu namummaa amantii akka keetii qabu tokkotti hirkatteetu Oromoo gara biraa hin dagatin. Ati amaarri amantii akka keetii qabu ani kiristaana amaarri amma kiristaanni ati kiristaana jedhanii nan dhiisan na ajjeesu malee. Hundi keenya akkas Oromoo musliima amantii musliimaa qabutu naaf caala anaaf. Osoo faranjii takka yookaan amaara takka amantii akka kiyyaa qabdu natti fidanii fuudhi jedhaniitoo Oromoo musliimata fuudha malee hin fuudhu. Foon kiyya kaa nama kiyyatu obboleessa kiyyatu natti aana obboleetti kiyyatu natti aana. Kanaafuu gocha akkasiitirraa dhiisatoo girgirri dhiisatoo waca dhiisatoo mirga uummata Oromootiif tokko taanee yaa falmannu gaafa san waan qabnu hunda kabachiisna jechaadha. Finfinnee keessatti masgiida ijaaruu hin dandeessu yeroo ammaa kanatti. Finfinnee keessatti jechaadha hundi keessanuu ni beektu. Finfinnee keessatti mana amantaa kiristaanaa ta'anii Oromoo ijaaruu hin dandeessu. Maatii kiyya keessaa kana ijaarutti tan irratti wareegametu jira jechaadha. Mana amantaa kiristaanaa ijaarutti tan irratti hidhametu jira tan irratti wareegametu jira jechaadha. Hin dandeessu jechaadha. Mirga keenya yoo kabachiisne wanti hunduu hin danda'ama. Waanuma hin taane jala iffiiginaadha. Jabaadha tokko ta'aatoo qabsoo itti fufaa. Dubbiin jirtutu kana. Gaafa san galma ogeenye wanti hunduu nuuf kabajamaa jechaadha. Nuura Koosseene. Nuura Koosseene. Waamaa jira. Lakkoofsa tokko azalatti miti lakkoofsa tokko tan ergattan meseenjerii kiyya irratti ergattu lakkoofsa tokko meseenjerii kiyya irratti ergattu. Meseenjerii kiyya irratti ergattu lakkoofsa tokko. Anatu sinii bilbila. Okay, Nuura niitorkiin keen hojjetu. Niitorkiin kee nama itti aanu haadha Abdallah kottu seen. Kottu seen sagalee ergattee sagalee dhanii miti kottu seen. Messengerii irratti lakkoofsa tokko tokko ergadhaa. Hello. Yaada qabdaa? Yaadaan qaba. Okay, sagalee kee akka uummanni dhagaa'uttan ol fuudhaa baga nagaan dhufte itti fufi yaada kee. Baga nagaan dhufte. Itti fufi yaada kee. Ani wanni jiru Oromoon hanga yoom rafti? Falmachuu qabda nama falmateetuutu nama falmatee bilisummaa harkata. Yoo falmatte malee akkamar rafnee bilisummaan dhuftu hin jirtu. Dhiigaan malee bilisummaan dhuftu hin jirtu. Oromoon lafaa ka'uu qabdi. Bikka jirtanii lafaa ka'uu qabdan. Tani waan san taateef araara jedhanii yaan kun araarri goota galaafata malee nageenyi dhufu. Yoo araarri amma deemu kun joohari yoo galaafate malee wanni biraa kan jiru.
gootuma galaafata. Ammoo hanga yoom goonni hanga yoomi gootu araaraan nyaadha. Falmachuu qaban lafaa kaanii bitta jiranirraa. Yoo falmatan kana karaa kam fakkeenyaaf karaa kami yoo falmatan karaa kamiin falmatu amma mee Oromoon karaa kam falmatanii karaa jaalmarroo karaa qabsoo hidhannoodha. Okay, asirratti waa si gaafadha. Fakkeenya fi jaalmarroon hoogganaa waraana abaa'ooti waliigala wobooti. Amma hidhannoon kun Arsii keessatti hin babal'annee xiqquma xiqqoo jira, Harargee keessatti xinnuma xinnoo jira, Baale keessatti agas maraayyuu miti. Ennaa bakki inni amma babal'ate Wallaggaadha, Salaalee asii gara Jimmaatti bakkee kana. Maaliif godina kana sadeen keessatti yookaan Harargee fi Arsii Baale keessatti daran bal'achuu didee achirratti mee maal gochuu qaba uummanni Oromoo akka hidhannoon bakkee sanitti sirriitti babal'atu? Wanni gochuu qaban Harargee keessattis qabsoo isaanii jabeeffachuu qaban. Warri qabsoo bikki qabsoo itti laatu Oromoon ni jirti. Biyya hunda keessatti waraanni ni jira. Haa xiqqaatu malee. Ni xiqqaata malee ni jira. Ammoo kan akkamitti jabeeffannaa, akkamitti humna goonaa, akkamitti kanas jabeeffachaa kaan hunda isaanii bakka isaan jiranitti akkamitti jabeeffannaa irratti hirmaatuu qaban Oromoon. Amma maalan naga okay itti fufi itti dhaqee waraanni ta'e yoo sanitti dheeroo amma Harargeetti karaa hiikkatti waraanni ta'e hawaasa wajjin wajjin qabaatanii karaa hiikuu qaban. Hogguusa waraanni keenyallee hin nyaadamu illee irraa baay'atee jechuudha. Diinni dhaqabuu danda'u. Okay, amma ati anan jette ennaa qeerroon karaa cufu woboon tarkaanfii fudhattee akkasitti wal gargaaranii too godina kana keessatti haa hojjetamudha. Okay, tooftaa bareeda asirratti waan tokkon jedha dheengadda tarkaanfii godina Harargee keessatti fudhatameen qeerroon karaa cufee woboon tarkaanfii fudhatee humna xiqqaadhaan humna guddaa injifatanii too galanii tooftan qabsoo kuni godina Oromiyaa hunda keessatti babal'achuu qaba. Egaa guddaa galatoomatillee yaada waan nu kenniteef sa'aatis hin qabu namni biraatis eeggachaa jira. Haalaas galatoomatis jabaadhu Oromoo akka gaariitti dammaysii atillee galatoomis hin ga'a. Okay, nagaan naa turcha. Okay. Mee amma eenyudha namni natti bilbilee Siraaj kottu Siraaj. Siraaj seeni siif kenneera. Daqiiquma tokkoon isinii kenna maaliif sa'aatiin kiyya deemaa jira. Hello Siraaj baga dhufte. Yaada qabdaa sagalee kee ol kaasu? Yaada qabdaa? Okay, sagalee kee tan ol kaasaa baga dhufte. Itti fufi yaada kee. Amiin baga dhagaa. Daqiiqaa tokko. Okay, daqiiqaa tokko waan jechuun barbaadu tokko farratti uummata Oromoo hundaanii baga bara haaraa jala bultii bara haaraa isiniin ga'e jechuun barbaada hojii kudhan bara 2020. Galatoon. Isa taasisuudhaanii uummanni Oromoo hanga yaada kan kee baay'ee argaa jira. Uummanni Oromoo tokkummaa isaa qabaachuu qabu. Dursu tokkummaadha. Alagaa sirna alagaa yana bahuudha. Sirna naftanyaa warra PP kan ofirraa oomisuudhaaf uummanni Oromoo tokkummaa isaatti jiraachuu qaba. Yoo kana ta'in hayyoonni isaaniillee eeggataa jiru, karaa hojjetaallee eeggataa jiru. Tokkummaa qabaachuu qaba. Yoo tokkummaa qabaanne immoo yoo harkoota gabummaa jaalaa 151 ammallee kabiraa turan lafa dha'aa jira waan ta'eef. Kanaaf uummanni Oromoo tokkoomee karaa hundatti cufee wirtuu qabsoo dabalatummaa Oromoo kan taate woboo wajjin dhaabachuu waan jedhan. Okay, asirratti mee waa tokko sii kaasa kaleessa miseensi OPDO tokko calanqoolii fi aannoleen seenaa sobaatii Minilikkis
gootaa fi hayyuu Oromooti. Haile Sillaasenis Goobana Daacettis hayyuu Oromooti. Garuu girrisaa akka keessanii kanatu isaan xiqqeesse malee jedheetoo nama Oromoo godina Harargeetitti dhalate Oromoo qulqulluudha namni suni Profeesar Mahammadi jedhama. Viidiyoo isaatillee maxxanseen jira durattis asirratti dhageessise. Enna Opiidiyoon kana jechaa irtimee asirratti maal jettaati gabaabumatti? Gabaabumatti Opiidiyoon gara qabsoo Oromoo yookiin immoo uummata Oromoo cabsuudhaaf seenaa uummata Oromoo cabsuudhaaf hadhallee borullee waan duuba jira deebisuu miti. Kan ammoo kan ofirraaf buqqisu eenyuun uummata Oromoo qulqulluu kan Oromoo ta'e qulqulluudha. Opiidiyoo wanni jedhamtu sun kaleessallee kan uummata Oromoo laamchise uummata Oromoo nyaataa ture kun Opiidiyoodha. Opiidiyoon ta'ee jedhu sun warroota kaleessa sirri yaadii kan hamma dhaabne yaadi kufee caccabee gurguraa'e yookiin ammoo fanjiin warri yaadii keessa yaalaa waan achi yaalaa badutti uummanni Oromoo tokkummaallee argatanii yaadu akka biyyatti. Gaafii gabaaba gaafii dhumaatti achirratti gabaabumatti yaada kennita. Godina Arsii Harargee Baal irratti hidhannoon hin babal'anne hin jira jiraachuu hin jira garuu akka Shawaa kana akka Salaale keessaa kana amma Shawaa Kaabaa guutumaan guututti dhuunfatanii too bakki isaan bulchaa jiranis hin jiru Wallaga keessa dhuunfatanii too meeshaa gurguddaas booji'anii too bakki isaan bulchan baay'eedha. Harargee Arsii keessatti Arsii kanarratti baay'een babal'anne Harargee xinnoo jabaachaa jira. Baalee irratti agas mara hin jiru. Godina kana sadeen irratti Oromoo maal gochuu qaba akka hidhannoon sirritti guututti? Godina kanneen keessatti atiyyuu kaasteertaa jaalakoo keessatti Arsii keessaallee Arsii lixaa godina Shashamannee asiin karaa Shashamannee kana ammallee deebi'ee Baalee roobee Baalee kaniin waan jedhamu waraana woboodha hagammaa waan qaqqabeen qabu. Amma fakkeenya Arsii Muuneessaa achiin seenee jira. Arsii lixaa jechuun waraana Muuneessaa waan jedhamu jaala tokko dubbisee ture guyyaa addaa waliin baay'ee tokko haasofnee turre. Gama Arsii kanarratti maal gochuu qabna inni haasofnee turre dhiifama garuuyyuu jennaan maal jedhanii gama Arsii kana immoo irratti mari'achaa jirra. Marii kana xumurree jirra. Qeerroolee ijaaraa jirra. Tokkoomaa jirra. Kana waan ta'eef qeerroonis kan asii sagalee kiyana dhagaa jirtu. Qeerroo Arsii lixaa keessatti qeerroo Arsii lixaa keessatti Arsii lixaa qeerroo Arsii lixaa tun kaleessa immoo hayya dureedhaan nu beekan. Kaleessa immoo tokkoffaadhaan nu beekan. Keessatti Arsii lixaa Adaabbaa Dodola Haasaasa asii Shaashamannee asiin Harga Boqqojjii Dodola waan jedhamu kunniin baay'ee tokko waraana adda bilisummaa Oromoo waan kakaasaa jiru hin jiru. Kaleessa immoo kanneen harkoota gabrummaa kan harcaasee biyyaa siyaase hayya dureedhaan kan beekamu kana. Kana waan ta'eef waan biraan qabdan waraana adda bilisummaa Oromoo woboo waliin halkanii guyyaa hiriiruun keessan dirqama keessanii zabaadhaa tokkummaa keessanii kaleessa harcaaftanii biyyaa yaaftanii tokkummaa keessaniin warroota piippii ishiin dhufteetti harkoota gabrummaa piippiin wal diigaa jirtu kana isin faana hiriirina waraana kanatti dabalamaa tokkummaa keessan ijaaraa waraana keessan yeroo isaan itti dhufe ammoo haala gaariin akka asi Gujii Bahaatti simataaru asii Shawaatti simataa jiru asii Wallaggaatti simataa jiru kana ilaalanii asirraa maal barattan isiniin jedhaa jabaadhaa tokkummaan akka itti fufu injifannoo kan uummata Oromooti jaala koo kan gaarii waliin dubbanna yeroo biraa miidiyaadha jedhu. Tole guddaa galatoomii waan gaarii dubbatte caa. Egaa obboleessi keenya maal jedhee waan tokko maqaa dhahe ijoollee Adaabbaa gara Asaasaa gara Boqqojjii kana raftanii jirtu wal ijaaradha wobo waliin dhaabbadhaadha waraana keessanii qabadhaadha kan jedhu Aliyyi Ahmad kootu seene Aliyyi Ahmad kootu seene. Aliyyi Ahmad kootu seene. Asirratti miti lakkoofsa tokko tan ergattanii messengerii irratti please. Okay yaada qabda Aliyyi Ahmad baga dhufte yaada qabda. Baga nagaan no eegdeetillee fayyaan utaa ilma Oromoo. Tole yaada qabda. Yaada nin qabaa yaada ammaati jetti kanarratti yaada nin qabaa. Okay sagalee kee ulan kaasaa itti fufi daqiiqaa tokko keessatti. Okay sagalee ol kaasi yaada nin qabaa. Itti fufi amma. Yaadni koo beeki maaliif jennaan ummata Oromoo guutuu osoo kalaaltu taate fayyaan qabu manni Oromoo guutuu keessa osoo ka argitee ka laalan taate lapheen ummata Oromoo guutuun dhibee qaba maaliif yoo jenne mirga abbaa biyyummaatii fi qabsaa'onni Oromoo hooggantoonni Oromoo guutuu yaa waan jiraniif
guutuun isaa dhibee qaba jechuudha. Amma as deebii mootuu waa'ee dhaabaa addaa bilisummaa Oromootii fi yookiin immoo woboo amma yaadatamma jette kanarratti dhugaa dubbachuudhaaf namni yeroo jalqabaatiif bakka hooggana deemaa ture jechuudha. Fakkeenyaaf asiin Booranaa deemaa ture, gara Booranaatiin deemaa ture, asiin immoo gara Jaalmarrootti deemaa ture. Namni kutaa Oromiyaa keessaa lola keessa hin jirre hin jiru. Namni hundi jechuudha. Maaliif jennaaniin nama hoogganu qabaachuudha dursi. Bakka itti hoogganamu qabaachuudha dursi. Bakka namni tokko nama ajajee beekumsaa fi waan hunda sappoortii irraa gootu qabaachuu qabdaati. Fakkeenyaaf asiin Arsiin bahaa naannoo Arqaa yeroo jalqabaatiif dursi lolli achitti eegalame waa'ee Minilikii yookaan qorattu kataatu taate jechuudha. Hin jira namni hin jira garuu wanti sappoortii nama godhumaa inni yoo siin jedhu kataatu taate yeroo ammaa kana keessatti maaka ka'uu dhabee asiin fakkeenyaaf amma asii kaasii sawweenan godina Baalee sawweenan yookaan beektu taate lolli qaamni adda bilisummaa Oromoo ka ijaaramee ka dhaabbatee jira garuu kuni deemee sadaqa asiin gara abbaa caccabsaa jechuudha Girmaa achi dhaqanii gara Boronaatiin deebi'an jechuudha asiin achitti deebi'an jechuudha. Qaamni adda bilisummaa Oromoo kun asiin maa ka'uu dhabee kun asiin maa ka'uu dhabee yaadni keessatti garuu yeroo ammaa kana keessatti dhumaa jirti. Namni hoogganu hin jiru. Okay, waan tokko asirratti waan tokko sammuu ofii seef godhee waan tokko sii kaasa. Kun asiin gara Booranaa, gara Salaalee, gara Jaalmarroo deemaa jira jechuudha. Maaliif? Asirratti waan tokko yeroo tokko obboleessa kee yeroo tokko asirratti waan tokko sii kaasa daqiiquma takka sii kennaanis yeroo hin qabu waan ta'eef amma laali gaafin kiyya godina Arsii keessatti godina Arsii Baalee Harargee keessatti maali tani qabsoo hidhannoo laaffise hinjira qabsoon hinjira kunillee tattaaffii sabboontoota tokko tokkoon agas gahe garuu ummanni qarshii guddaa qabu ummata Harargeeti ummata Arsiiti ummata Baaleeti Oromiyaa keessaa maallaqa guddaa tan qabu biyya alaa kanarratti jecha maaliif bakkee kanatti hidhannoo laafe ummanni hoo bakkee kanatti maal gochuu qabaadha bakkee sanitti akka hidhannoon jabaatuuf maal gochuu qabaadha achirratti waan gochuu qabnu irratti gaafii gaariidha maaliif yoo jettee ummanni ala jiru nama biyya keessa jiru nama argitee naannoo tokko hooggansa yoo qabaate ka'umsa ammaati mana keetii fi mana keessan keessa abbaa haadha osoo qabu duuyu maatii keessaa obboloo keessaa obbolee kee keessaa nama si hoogganu qabaachuu qabda maaliif hooggana cimaa qabaachuu qabda namni hooggana cimaa hin qabne ganda tokko keessa yoo hin jiraatin birriin qoftiin hin fayyadu. Okay, achirratti waa tokko si gaafadha ammas Jaalmarrooni Wallagga taa'ettoo guutuu waraana woboo hooggana. Ati Arsii keessatti Baale keessatti Harargee keessatti Jaalmarroo biraa maaliif hin baafanne ummanni Oromoo Jaalmarroo biraa maaf hin baafanne Jaalmarroo qofa faarsuni isarratti ba'aa dabaluudha garuu yoo Jaalmarroo biraa baafatte isaafi humna taata jechaadha maaliif ummanni bakka jirurraa nama cimaa tokko baafatee tooyi ammallee waan bayeetu jira waan baye san irratti maaf hin hojjanneedha maaliif Jaalmarroo jenna teenye to kuni galmaan nugaa maaliif Jaalmarroo biraa godina keenya keessatti hin baasne bakka dhalanne hunda keessatti kuni dhugaadha yaada gaariidha maaliif yoo jettee tokkummaatu hin jirre tokkummaa yoo jedhu waan basaaftuun baay'atuuf yeroo namni lama sadii afur shan tokkummaadhaan waan tokko haasa'e boru hidhan boru hiisan boru ajjeesan boru gabbaasanii rashanan boru hin qalan rakkoon kana ta'e malee ilma Oromoo kamuyyuu ta'e namni hin qabsaayuu jedhu jiru namni hin qabsaayuu jedhu malee jechuu barbaadeti. Tole guddaa galatoomi yeroo maali sa'aatillee waan hin qabneef carraa nama biraatiif an kenna galatoomi badii yeroo biraatiif chaa'u. Nama tokkoofan carraa kenna nuura duratti illee si kenneen ture seeni amma kottu.
networking kee hojjetu Nuura. Okay, amma iwaama Nuura seen. Networking kee hojjetu akka sa'aatii Nuura du'a networking kee hin hojjetu. Okay, waaqoo dhamoo kun. Waaqayyo kottu seen. Daqiiqa muraasan qaba. Baga nagaan dhufte yaada qabdaa? Okay, itti fufi yaada kee itti fufi. Daqiiqaa tokko sii kenna yaada kee itti fufi. Ani yaadni kiyyoon itti fufu tokkoffaa waa'ee gurbaan edaa si'aatiin ture waa'ee miidiyaa fi neetwoorkii gubbarratti wanna sanummaan Oromoo gabbaheetiin haalaan balaaleffachuu qabaadha wayite. Wantichi ammaati jechaa jirtu akka dhaggeeffattoota keenyaaf ifa ta'utti seenaan aannolee seenaan calanqoo soba jedhee miseensi viidiyoo tokko kalee galgala dubbate viidiyoo isinan dhageessisa dhumarrallee durarrallee agarsiisetan ture achirratti yaada kennaa irtanatti fakkaatetti fufi. Achirratti kennaa jira viidiyoo sananillee yaadallee maxxansee ture reefilles jalatti ilaaleetiin ture ifaan ifatti daqiiqaa 30 ol dhiifamallee jedhi uummata Oromoo ollaayii kanarraa odoo hin fuudhini waan kana gaafadhu wanni kun maatii keellee maqaa keellee seenaa kee qabaruutu illee ta'u jedhameetiin hanga kadhataa turte yeroo sana dhageeffataatiin ture gara nama 100 fi 200 wayiin dhageeffataa ture. Kuni maal agarsiisa? Yaadni namni jedhu kun yaada hoggaa 3 moo 2 dura Addisuu Araggaa jedhe. Kan itti yaadaniitiin waan sanirra wanni naddaan kutu tokko hin jiru. Waan san jedhe. Kan dhagattame? Hin dhagaama itti fufisa yaada kee. Hoomasaan jedhamee kana maaliif irra deebi'ameetiin hin jedhanii tuqanii nama laaluudhaa fi namni kun immoo dhiifama gaafachuu qabuun isallee waan kana itti amananii itti mari'atanii Oromoon hagana hunda tuffatamu hagana hunda mootu akkaataa itti kaleessa namichi kun uummata kana akka hoggaa kumattu isaan lafaan kaane cabsa ka jedhe san waan san amma tartiiban as baasatiin hin jiran tokkoffaa kana lammata maaliin kaleessa waa'ee alaabaa fi kaartaa Oromiyaa akkaataa itti isaan jijjiiraa jiran irraa dubbattee turte. Maal agarsiisaree kun hundi isaa waan itti deemaa jiranii fi waan nuuf qopheessaa jiran ifatti baasanii dubbataa jiranii ragaa kana mirkaneeffachuuf viidiyoo sun sa'aatii 3 ol haasaamee dhaqanii dhageeffachuu hin danda'anii ilaaluullee hin danda'an namichi kun irra deebi'ee dhibbatti seenaan kun soba. Maal gochuu qabna amma waan kana sirna akkasii aannolee soba calanqoo soba seenaan Oromoo soba Minilik goota hayyuu Oromooti. Haile Sillaaseen hayyuu Oromooti gobanni daaceen hayyuu Oromootiin hun jedhan nutti gadi ba'anii too maal gochuu qaba uummanni Oromoo akka waliigalaatitti qabsoo kana. Ani gaaffii bareeda wanni na gaafatteetiin jettu uummanni Oromoo wanni godhuu qabu kaleessallee tokkummaan falmateetiin diina kan ofirraa seenaa inni awwaalaa turellee itti agarsiiseetiin jiddiidhaan odoo inni jaalatiin amansiise kan ammoo ka godhu tokkummaadhaan ammas tokkummaa sanitti deebi'uudha yoo gara tokkummaa jennee amma tokkummaatu dhabame kan ammoo kadhiin ittiin nu dafaree kana jechuu danda'e tokkummaa dhabuu hoggana gaarii dhabuu tokkummaa jiraachuun hoggana qabaachuudha. Tole guddaa galatoomii yaada kee yeroo biraatis hin badini sa'aatiidhaan hin qabne. Ayyaa bakka rakkoon qabuuti waan kanarratti immoo uummanni Oromoo dammaquu qaballee sirriitti namicha kana balaaleffachuu qabanillee gabbaanii callisuu miti hanga dhiifama gaafatutti hanga inni irra deebi'eetti yaada kana kaafatutti callisuun qaban jedha miidiyaa fi neetwoorkii illee akkuma affeere sanitti affeere uummata kan dhiifama gaafachiisuu qaba jedheetti ni yaada. Okay, nagaan naa turcha. Viidiyoo sanan isinitti agarsiisaa miseensi viidiyoo gadi baheetoo aannoleen soba seenaa naannolee soba seenaadhaa hin qabdanii kan jedhe Oromoo qulqulluu dhalootanii nama Harargee ta'ee nama Oromoo ta'uusaa mirkaneeffanneedha. Naafxanyaana kun diqaaladha minaamin ayisaraam indazza kinoo dhaggeeffadhaa. Eegaan gartee maanta amma eegala kiyyaati obboleeyyan kiyya wanni nan isin jechuu barbaade beektaa. Namni akkanumatti eeysanii aanuleedhaa argamuure calanqoo akkana godhee ani amma akka mataa kiyyaatti yoo na gaafattan taate bari isin himeetiin jira. Calanqoo wanni jedhamu gartee is a false history. History sobaatii kana qabadhaa hundi keessaa asirratti isin jedha. Akkasitti dhugaadha. No, qabadhu
kun sirrii kana istiri sobaati dhiirti dhiirataati naan rabbachina daqiiqaa kiyyattiin fayyadama dhiirti dhiirataati gartee wanni isin jechuu barbaade qalam aanolee jettan istiri sobaati calanqoon gartee lola gartee dhiiraa fi dhiirtuu wal dura dhaabbattee akka dhiiraatti falmitee abbaan fedhaa mootu lola irratti namni wal mo'ata itti mo'ate garuu wanni isin himuu barbaadu miilee Oromoo miti hayatu seenaa keessan as fida seenaa gartee hayyoonni keessan isin barreessa hayyoota kijiba osoo hin taane hayyoonni dhugaadhaa isin barreessa seenaa lammiin Eertiraa tokko isin barreessa an gartee ani nama amma Profeesar Anilleen Profeesar gartee Gadaa Gabraaf kabajaran sana qaba biyyoon isatti haasofatu video kana postin isinii godha video kana rakkoon hin jiru egaa Miniliki hayyuu Oromooti Haile Sillaaseen hayyuu Oromooti Goobana Daacceen hayyuu Oromooti jedhan kaleessa oppiidiyoodhaa miti tani Miniliki diina Oromooti Goobana Daaccee diina Oromooti Haile Sillaaseen diina Oromooti kan jedheetu nu barsiise aannoleeniif calanqoonii sirriidha seenaa sirriidha jedheetu oppiidiyoodhaa miti tani jaar har'a moo garagalchaniito birrii argannaan aangoo argannaan seenaa Oromoo xureessanii jechaadha. Kanatu biyya bulchuuf deemaa jechaadha. Kanaan bulti maafiyaa kanaan bulaa jirti jechaadha. Kaleessa anaan abbaa gadaati maqaan kee sirriidha jedhanii naa baasaniit har'a immoo ati Gabrasillaaseedhaan naan jedhu jechaadha. Uummata maraata akkanaa kanaan Oromiyaan bulaa jirti jechaadha. Oromoo qabsoo keessan wal jeequu dhiisatu qabsoo keessan itti fufa baduuf deemtu lafa kanarra. Kanuma jechuun barbaada chaa'u.